Nageenyi waaqayyo isiniif haa baay'atu hunduma keessaniifuu kan biyya hambaa keessas jirtan kan biyya keessas jirtan akkasumas immoo warroonni maatii mastottuu taatan hundumti keessanuu kan biyya akkuma dura isiniin jedhe kan biyya hambaa keessa jirtanis nageenyi jaalalli waaqayyo isiniif haa baay'atu akkasumas immoo obboleewwan koo akkam bultanii akkam ooltanis akkam sa'aatii kana beessanis ani nagaa kooti obboleettiin keessanii akkam jirtu nagaa jirtu ani nagaa kooti galata waaqayyo haalli jireenya haalli qilleensaa hojiin maal fakkaata simbira na bira hundumti isaatiiyyuu bareeda akkasumas immoo har'a kan fuuldura keessaan ba'ee obboleewwan koo walii tuubii fi hinaan tuubii galateeffachuufan filafiiti keessan ba'ee akkasumas obboleettii koo walii guddaanaaf galatoomii maaliif sa'aatinaan wantoota adda addaa na dhibee wantoonni adda addaa anaka kiroomii wantoota baay'ee na dhibee kana siin jedhe tokkoffaa mana hambaa keessatti jechuun hojii hambaa dhiistee naaf jettee cannaqamtee naaf jettee hojii odoo daa'imman karaa sitti bu'an osoo hojiin sitti ulfaatee jiru naaf jettee hojii kee dhaabdee aga ammaa na wajjiniin aga sa'aatii kana na wajjiniin turte aga ammaa guyyaa gaafa takka dadhabe osoo naan hin jedhin akkasumas immoo dadhabbii kiyyas dadhabbii keettis waaqayyo immoo na milkeesse akka nama kamittuyyuu namni tokko xaaruun kanuma jiru xaaree immoo kan xaare san galmaan gaachuun kanuma jiru akka nama kamiyyuu immoo anis xaaree isinis na wajjin xaarte galata waaqayyo anis milkaa'ee jira obboleettii koo guddaa naaf galatoomii kanan baay'ee ishii jaaladhu baay'ee ishii kabaju akkasumas immoo obboleettii koo hinaamtuu fi guddaa naaf galatoomii atillee akkuma walee guyyaa gaafa takka dadhabe osoo naan hin jedhin na wajjiniin galgalas ganamas guyyaas osoo hin jedhin bakka kanaan nageesse guddaa tokko naaf galatoomii ani galata namarraa deebisuun kan nama uumamuti kan waaqayyootitu caala waaqayyo sinaa eebbisu sillachuu naa eebbifamaa walee hinaan atis naa eebbifamaa maaliif namni tokko xaaruun kanuma jiru igga xaaree immoo milkaa'uun kanuma jiru sababa keechanitti illee ta'u yookiin xaarii kootinis ta'u milkaa'ee jira galatooma waaqayyo sinaa eebbisu eebbifamaa bara jireenya keessanii siniif haa dheeressu ulataa keessan kana jedhee deebisuu hin danda'u akkasumas jaroota kana lamaan yookiin obboleewwan kootii mutii yookiin nama biyya keessatti hiriyoota kooliin guddadhee akkuma carraa waaqayyo galgala keessa karaa miidiyaatiin olitti nu fidee olitti dhufnaanis immoo namoota kanaan ol qorannaa nama biyya tokko taane malee nuyi obboleewwanii muti garuu immoo waaqayyo namoota kan alagaa firasiif haa godhu jedhanii maatiin kee ofii yoo nama eebbisu san akkuma maatiin ofii nama eebbisu san waaqayyo immoo ijara kana lamaan alagaa fira naaf godhee akka firaatitti yookiin akka obboleewwan kootitti na bira dhaabbatanii bakka kanaan nagaanii guddaa naaf galatoomaa eebbifamaa akka nama kamittiyyuu walees taanaan hinaanis taanaan karaa miidiyaatiin ol baranne malee hinaanan xiqqoo ishii biyyatti guyyaa gaafa takkaa ishii argee ishii beeka malee ani walee tuubii biyyatti ishii hin beeku ture garuu akkuma carraa biyya hambaa keessatti anis ishiinis ol barannaanis immoo aga sa'aatii kana kolfaa gammachuudhaan wajjin jiraachatu jirra kan boruutis immoo isatu beeka sa'aatiin ani aaree tasa yookiin afaan badaallee waan dubbadhee jiraadha obboleettii koo walee dhiifama naaf godhi akkasumas hinaantuu fi anis yoon tasaasa'eetuma guyyaa gaafa takka aarii koo sitti baafadhee yookiin si ifadhee jiraadhe anas ifadhes dhiifama naaf godhi sillachuu dhiifama naaf godha maqaa waaqayyootiinis siniin jedha yoon balleessee jiraadhe balleessaa koo irra naaf darbaay maaliif ka waaqayyo illee yoo waaqayyo illee dhiifama kadhata waaqayyos namaaf dhagaa sila ta'eefu dhiifama naaf godha akka badii balleessaa kootitti dammoo naaf galatooma eebbifamaa baay'ee sin cannaqaa ture baay'ee sin xaarsaa ture hojii keechan dhaabdanii irriiba keechan dhaabdanii iraftii dhaabdanii na wajjin xaaraa turtan hagaamma guddaa tokko naaf galatoomaa Uumaa siniin jechuu hin danda'u nama ulataa deebisu waaqayyo naa godhu siniin jechuudhaaf namni wanta ta'u hin beekanii ulataan deebisa osoo hin jedhuyyuu bakka san gahuu dadhabu bakka san gahuu baadhuun dadhaba garuu waaqayyo ulataa keessa siniif haa deebisu eebbifamaa sillachuu waaqayyo sinaa eebbisuu eebbi konkoo kun ammaaf yookiin simbiras gahuu danda'a akkasumas eebbi kan waaqayyooti caalaa jedha
annama uumamuti kan waaqayyooti caalaa oromoon uumamaaku sababa saniifuu hundumti keessanuu yuunaaf eebbifamaa waaqayyo sinaa eebbisuu galatoomaa nama ulataa deebisuu nama seenaa sinoo wajjin xaartan kana boomuluu godheetis deebisanis immoo namoonni yuutuubii kana irratti hojjedhee milkaa'ee waa wayii agarsiisu waaqayyo naaf godhu isinis immoo nama kana caalaa nama beekaa nama boru nama bira dhaabbattanii nama gargaartanii ayizoo jettanii harka qabdanii nama kaastaan waaqayyo sinaa taasisu sinin jechuu jaaladha obboleewwan koo bakka jirtanitti waaqayyo si wajjinaa ta'uu Rabbi sinaatisuu nama waayyaa deegalmaan gaatu sinaataasisu sinin jedha kana caalaa uumaa haasa'a sin qabu hundumti keessanuu akkasumas hordoftoonni mastuutuu fi wanti taatan hundumti keessanuu walee fi hinaannaaf galateeffadhaa maaliif galanni kan namaa uumamutti kan waaqayyooti caalaa naaf galateeffadhaa sinin jedha galanni kun immoo galata soosannaa tuubiti akkasumas mastuutuu biti walee inda hinaan naaf galatoomaa baay'ee sin jaaladha ganama tokko